apply si goda waan argaani booksi fi goda hoteela teessoo naamanii garuu waan tokko sargi oromoon nu gadi baay'ee wende oromoon bar fayyaan gargaara waan sargiin barbaaddu sargiin feenuuti dubaay deemna achi bashannana miizeelleen barbaannu cinalleen feenu uffata uffannee dubaay bashannana akkas. Bakka Dubai Turkii deemna. Ummata kana maaliif nyaata nyaachifna ummata hin quufne kan. Miti Turkiidhaa fi Dubai deemnaa ni fakkii gala. Siiftaa? Maalit? Iluu gineerum daaqaa cidha goote jambaa cidhaan neerumaan sargidhaa neerumaan. Haaraan cidhaan fedhu. Kan biraa immoo Turkii Dubai deemna bashannana manaame. Bakka. Garuu atiin tun heeruma geette. No, ati na barsiifta qamaan rakkoo qabu. No, heeruma geetteedha hora. Lakki heerumaan geenne. Intalli waggaa 23 akka afuritti yaada fuuti. Yoo waggaa 19 taate sin janaa jennu. 24 ta'uu qabdaati achi ol. Okay. Akka tanaaf fuutuuf 24 ta'uun qaba jechuudha. Okay, 24 yaalla. Garuu ko shamarreen afuuriin jettu akka aadaa Oromootti shamarreen afuuriin jettu suuraa. Akka aadaa keenyaatti jechuudha. 26 tuni. Maaliif beektaa sitti dhalamaa sitti dhalchi? Yaa yoo taatee jiraame qaama guddatee jennaan namni bakka 24, 26, 30 manaamen geessu si gala. Garuu uummanni silaa ta'eera siifana wal bira arginaan bakkaatu eluu janaa jantee fudhatte dhanii bakka namni baay'ee ciqlame addunyaan duwwatte. Ijoolleen hassaabiin itti galeeraa barduubaan yaada cimaa keessa galanii jiru. Utuun waggaa meeqa fudhatee immoo dheengada dhuftee fudhattee jedhaniiti. Dheengada waggaa meeqa. Amma tiktookii dhiisuu qabna bakka gaafa wal bira nu argamu qofa poosti goona ishee. Tiktookii dhiisuu qabna. Oyyaa? As keessa taa'u feetaa? Shilaa yoo keessa teetti illee rakkoon qabu ati tiktookii keessa teetti anjaartii biraa fuudha. No, bakka lama taanee gallu. Oyyaa? Fakkeenyaa yoo si tiktookii irra jiraate rakkoon qabu. Garuu ati galeetti jennaan tiktookii dhiisee hin galaan akkaawuntiin Sorry. No, ati tiktookii irra taa'eeti anjaartii biraa lafa fuudha. Akkasi wayyuu? Lakki ibboo jaartii biraa tiktookii irratti fuudhii ana lafatti fuudhe. Maal jechuun? Gabbuu diddagaa asirra taa'aa jettaa horaati. Baay'ee. Ayyakin buuna garuu wali galuu qabna. Maal? Yaani masfartii wayi lafa keenya masfartii sanarratti as maammaanee tiktaaka irraa gallaa jechuudha. Daa'uun beektaa akka suusii tiktaakaa hin qabuun baay'ee barbaada. Akkasii dhimma tiktookii hin qabuun. Garuu ati hidhamtuu tiktookii irraa ofa gaali. Ati hidhamtuu? Maaliif itti daawwaltan ilaamee dhimma maaliif itti daawwaltan? Itti jammaare qobaasi fuuchuu uummata hojjetu. Ijoollee biyya biraatti as nama taa'aa miti. Deemtaniiraniira. Hambara hedduun janaa jana akkuma ijoollee 25 kana janaa jana. Hedduun janaa jana. Si wajjin 26. Namni janaa jirtu.
Yaa ati tokko jara diidamii afurii si wajjin diidamii shan ati nambara waan ifatu waan achi galte. Algabbaanyim. Yaa'ii garuu maal si fayyada? Thank you Habibi. Kasumi achirra ture bara. No, maal xaqqamu yaani maal fayyadu fakkeenya? Maal jechuun? Jara digdamii arfan kun maal xaqqamu maal fayyadu buuteen jara maanni? Buutee jara himi kaa? Diidamii shanan mana eedi. Tuun kophee sii fiddii, tuun huccuu sii fiddii. Hayyee anaa fida. Eegi koo namoota keessi godhaa. Inni sila kuin faanii jette ko dhugaadha. Miskiina. Komentii barreessaa amma isiniin dubbisee isiniin deebisa. Isaan tokko iyyuu warra digdamaa qabu. Akka aadaa Oromoottis, akka goota Oromoottis, akka alama addunyaattis namni nama digdamii afur fuudhee tura. Akka seenaatti akkoo hin jiru iluu. Akkuma seenaatti iyyuu namni warra digdamii afur fuudhee jira amma. Halangee hin qabadhu kan argite yoo ati amma xiqqoo na karaakkartu iddoo keessaan si ta'u shat si godha. Maaliif baate magaruu kun tu haasofnu? Kun egaa siin ta'uun egaa waslaadda siin ta'uu gaafate rabbashte. Mana keessa deemte. Mukichi maanni loo? Kun immoo bokkuudha gaa bokkuun beektu. Hin beeku. Ati barama takka hin beektu nama laqa. Dhugaa maaliif qaban? Halangeen murtii ittiin murteessan nu bokkuu jedhu. Halangeen tuni murtii muramte jettee arsiin beektaa muramte. Halangee kana qabattee murtii ittiin murteessiti shaxa lafaan dhooyite. Anamma gaafa murtii sin murteessee ati halangeen tuni murtii muramte jettee arsiin beektaa muramte. Halangee kana qabattee murtii ittiin murteessiti shaxa lafaan dhooyite. Anamma gaafa murtii sin murteessee ati halangeen tuni murtii muramte jettee arsiin beektaa muramte. Halangee kana qabattee murtii ittiin murteessiti shaxa lafaan dhooyite. Anamma gaafa murtii sin murteessee ati